maatii gargaaraa jiru gadi ba'ee naannoo keessa deddeemuun saalfadhe jedhe. Sana booda bade achi daa'ime ba'ee walaataa kadhatee maal jedhaa magaalaa Jimmaa gale. Maaliif jireenya maatii irratti soofuu jibbe jechuudha. Mucaa kaleessa deemaa jiru sarpiraayizii ta'e. Yoo moggaa torba waan ifaan ifatti miidiyaa irratti haasa'amaa sagaleen kun waraabamu dhugaan sin itti maara namni soba jedhu aduuf. Sana booda bakka naannoo keessa deemee kadhadhu maatii korras taa'ee rakkisu jedhee mucaan daa'imni kun qeerraa badee naannoo Jimmaa magaalaa galee olii gad deemee kadhatee jiraata. Ammatu kadhatee jiraatu hiriyoonni isaa dura wajjin baratan magaalaa Jimmaa inni kaan barachuu dhufee inni kaan qodaa yeroo bitachuu dhufu arganii rifatanii boo'anii yeroo arganii inni kaan hin baqata inni kaan itti maratee dubbisa. Mucaan kaleessa wajjin beekan kadhattuu ta'e arganii itti dhagahamee boo'e. Kanaaf boosee amma maal si fayyade rabbii jedhi yoo maallaqa qabaatte maallaqa naa liqeessii wama ta'e wayinaa godhi karaa kana nan saalfadhi inni baqadhee biyyaa ba'e kana yookiin immoo biyya biraa wayii gara hawaasaa fagoo wayii itti na ergi Jimmaa keessaa dhabaasi jedhe. Jennaan lakkiin deemini eessa yoo dhabde ati hin jiraatta namni si gargaara. Amma tuun ka'ee mootora wayii sii bitee jennaan gammadee na dhungate. Wama wayii ittiin socho'ee hojjedhu wayinaa barbaade hin kadhadhu jedhe. Sammuu isaa natti tole yaada isaa natti tole achumaanan bakka akka gootu mootora tokko waadaadha. Birri ittiin kaalsii nagaddus waadaadha. Birri ittiin kaalsii nagaddus waadaadha jedhe waadaa galeefi. Mootora tokko sii binna kaalsii nagadda. Ishee gammadee kadhachuus maaliif dhiisee birrii muraasa sanis kenneefi kana kana jedhu waa'ee kooti galee manatti. Mana immoo warri bulchiisa magaalaa Jimmaa kennanii waan sin dhibu mana bucuu wayii kan kennamtu jira warra kanaati. Mana sana keessa dhokoteetu taa'u booddee mootora ijoollummaas qabaga mootora isa beenzila nyaatu laabitii jedhe. Isa natti farradaa ummatu isa miila qabu mootora isa gaazii nyaatu yoon itti biteefi guyyaatti wanti inni argatu gaaziitti dhuma jalaan callisi bituu dideen mubee isa Saawudii dhaqee dubbise mootora kanaa Saawudiidhaa bitate mubeen ni miila irraa jite Saawudii orjinaala mootorichi mubee mootora kee akkamitti bittee eessaa bitte jennaan Saawudiidhaan bitee fudheen dhufee birii guddaadha kan natti hime. An kan koo gurguruufani jedhe mubeen. Wallaahi bakka an kan chaarjiidhaan godhamtu kana galgala yoo dhaqee barandaa namaa dhaabee chaarjiidhaan godhaa jedhe namni godhuuf hin dhabamu. Beenziila immoo namni bituuf hin jiru. Isaan mucaan kun fayyaa qabu oolee kee nama gaccee na gaafatama. Sini galee yoo immoo nama gaccee mootora isaa nadaajii nyaatu humna qabdisi ajjeesuu dandeessu obboleettii koo yoo ajjeese mootora. Kan mootora nyaan nama gurguru ijoollee gaccees najjeesu. Hin deema bakka barbaade deema. Chaarjiidhaan hojjeta. Orjinaala Saawudiidhaa gale. Akkasittaan hubeerraa 100,000 bitee fi eeggadda isa biraan ga'e. Amma immoo waan inni kaalsiidhaan waan inni madaraa xiqqoo wayii beektu bitii suuf badarate laphee irratti fannifatee kaalsii paantii homo sooftii faarra kaatee magaalaa keessatti hin adeemu chaarjii malee hin barbaaddu wanta ittiin akkuma namaa guddatu mucaa guddatu mee birrii 5,000 yoo arjoomneef rabbi nuuf arjooma namni immoo qabeenya sinii kenne mucaan kun kaleessa fayyaadha dhiyeenyuma kana ol deebi'e waggaa torba erga ol deebi'ee naafate akkas miilli isaa qabamte ergasii fayyaa kuma keenyaati. Kanaaf birrii 5,000 1,500 akkaawuntii dhuma isaa amma immoo nigdi baankii ofii isaatii banatee jira. Nigdi baankii dhuma isaa irratti bismillaa jennee waan qabnu hin gargaarra maal jettan sinii ta'eera. Yaanni isaa uuman kaalsii ittiin lapheetti fannifadhee akkuma suuf badaratee jedhamu sana qawlaa fannifadhee kaalsiis paantiis sooftiis saamunaas waan tokko lapheetti baadhee deddeemeen gurguradhee namni narraa bitaa jedha. Fakkeenyan taa'e inumaayyuu addamu. Kana gaa maal jedhaga ittiin hin dhalanne sarpiraayizii ta'e
sarpiraayizii goonu silaa mootora bittanii fi warri mootora kana bittanii fi na waliin taatanii rabbi jazaa keessan jannata alfirdoosin isinii godhu fayyaa keessan hin qabamin awwaan hin taane keezii hin taane fudheen dhufu fayyaadha jedhe sammuun koo fayyaadha jedhe akka koo fayyaadha jedhe miidhagina qabame jedhe miskiina koo maal jettan torba barreeffadha olgalaa akkaawuntii irraa fudhanna walumaan irraa fudhannee kan saanigdi baankii qaba aktiiviidha gammachiisa rabbi sina gammachiisu duniyaa akira islaama kiristaana siniin jedhu torba warra barreeffatu wallaa galcha warra jabaadhaa qaba daqiiqaa fudhanii yalla kunoo namni abbeet ollaa galchi bakka akkaawuntii isaanatti mi obboleesso akkaawuntii mataa isaanatti ma nigdi baankii Basara. Daba. Kan saa barbaada ummanni ko. Hordoftoonni ko kan saa barbaadu malee ni gargaaru moo akka gaariitti gargaarama. Kuyyoon gargaaramne maal naa gargaaru ne. Torba warra barreeffataaroo ol naa galchi. Muriidhatan. Haalii ol naa galchi. Sana baaba torba taa'u. Torba warra barreeffataaroo. Dabee rabbi sinaa gargaaru. Anis keezii orjinaala malee siniin fidu. Sadaqaa isa. Daqiiqatti rabbiin bira sinii ga'u kana malee isiniin fidu fidee isin beeku waan kijiba akkaawuntiin atti himi biroo kuma tokko Afurtamii sadii torbaatamii tokko kuma tokko afurtamii sadii torbaatamii tokko afurtuu waa shanii amaani maa gajjeeraa fi deega dabrii kuma soddomii wayi bakka amaan barreessaa kana jalatti meeshii bakka dhiisi anna mul'isa al tokko iskiriinshuu godhatu masakka chaalichi keessa godhi abbaa jihaad dhaggeeffadhaa al tokko isin agarsiisa dhaggeeffadhaa al tokko isin agarsiisa amaan abbaa jihaad qoya naa obsaa isinii fida akkaawuntii amaan abbaa jihaad kono akkaawuntii isinii fideerana an qaxaleen keessa jechuudha kono la akkaawuntii ni feera sheer godhaa qaba sheer godhiif rabbi fayyaa kee qabini yoo dhabde sheer godhi yoo qabaatte immoo birrii 500 galchiif akkaawuntii kan saati kan mubaarakii miti kan saati yalla akkaawuntii isaarratti birrii 500 yoo kennine nama 100 irraa 500 tokkummaa na galchaa tokkee bakka motoricha irraa buusiiti achuma miilaan tuu deddeeme deeqaa tokko gaariidhaan mana akkaawuntii mul'isutti namni yoo arge amana miila isaa duddubbaa isaa agarsiisi ilaalaa jala keenya yoo argitan gara laaftu jedhetan malee mucaa dadhabsiisuu barbaadee miti hoggaa meeqa deemeera ilma oromooti inshaallah saba barbaadee haa ta'u an sabummaan sana laallatu utuma oromoon taane rabbi jecha waa gargaara ishi tokkee ollaa galchaa ishi obboleessa koo birrii gargaar akkaawuntii kaa hundi keessanii yoo tokkicha fudhattu ishii hundi keessan wal tokko naa fudhattu dhiifamaa wajjin footoo kaafattanii of bira kaattu yookiin namni viidiyoo ciccitee deemu argee adaraa akkaawuntii mucaa kanaa naa kennaa asin jedha koomentii irratti achumaan kennitanii rabbiin biraa argattu kanaafuu warra torba barreeffatee ol gala ishii abduu dubbadhu agartuu miidiyaa ollaa galchaa Abdul Dubbadhu
Abduse. Abduse, nuti ka patay tayo sultanan sinimbu salam. Manicha follow ko na, follow arada. Ishi. Yalla guys. Account sini kennam. Ela account yore ondi ke seno foto na ka padan to ko di fama ojin. Account mata sa. Follow ka foto ka pat. Ishi. Namang gachina amma. Ali Oromo, Meganu Gargata. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشام. جرت نقامي الحمد لله. وأني يا كيس أبو خنا كاونتي مثل سبركا كم شانيش كيس أبو سابو. الله أكبر علي لما غاري. قولنا قول علي. قلبي. يلا بقول ما تعالى قولوا كيسام نتلا. لا فوتو لا لا كاونتي كي لا لا كما توكو أفرتمي سدي ترباتمي توكو أفرتمي توكو أفرتو واشن أمان أبا جهاد. Ashan, ka afur dua lu berkir. aku Ashan. Afur dua shan. Kuma tokko afurtamii sadii qabadhaa jabaadha. Footoo qabadhaa jala keenya. Footoo qabadhaa ni gargaartanii ni karaatti nyaatamu jala. Seenaa danuu qaba. Afurtamii sadii, torbaatamii tokko, afurtamii tokko, afur, duwwaa, shan. Amaan abbaa jaal. Footoo qabattanii kaasuu. موبي Eeyyee. كون كم شان كيس أبو سيرا فيلا. Kuma shan sii galee. Qoy bakkatti du'aa eegoo taati gammada. يا مكا حسين هبو يرسي إنجل شيني يدين كم شاني. Useen eebboo galee laafi gammada haala kunoo. Yoo dirraa kaasi anaa gammadu. Doloola. Enggak kaba. Misi enggak kap nih. Enggak kaba. ريسيتي سيرا فيلا. Bakkoo tokko qabu laa. Akka nama Hah? Yeroo baasee dagamtee, Ah. yeroo birii galee. Bakar aku. Okay, kanaaf galeera. Abshir. Namni fayyaa kan argaa. Irraasii kati yaa habibi. Irraasii. Adiin nama qalbii miti. Adiin nama maqalchu. فرو Olola. تبيلا. Ono. Sibee ka habibi maaliif akka suutiin qabdee? Olola. Olola. Amaan abbaa diyaat. Galatoon biroo. Kalas. Galatoon ilaa kunoo. Akkaawuntii fudhattanii dubitii balleessuu. Fudhattan miti. Fudhattanii akkaawuntii. Fudhattanii waraabbadhaa. Fudhadhaa. Ciao. Akka ol galtee dhiqqoo sheemiin kan siin qabne. Ayyee. Ishqa biraa dubbadhu. Siifuu dubbadhu. Daddafaa. مبارك السلام عليكم. وعليكم السلام علي. والله برفتو كمان تبتو سيجر قاسمنو. مشاة كون نبرة راقول دنيا كي أني لوا كيس أبو سارا في سم الدناشي. الله أكبر. علي. علي بولو نقول يا بو.